kanfalee kan hirkatu sabni waadaan awwaallatu dhaloota abiddaan gugubatu manduusa dhagadoo kan dagatu kan kee haasawaan kan hin dhumne baraan tikatti dhiiga jibsine manduusuma hawaaya finfinne akkaniitii zamaanaan qabne qoosaa dhiisii hidhiisii warra baabiyyaaf karaa galakkisi qoosaa dhiisii hidhiisii warra baabiyyaaf karaa galakkisi warra baagadaaf karaa galakkisi warra baabokkuu karaa galakkisi foollee jalaa karaa galakkisi oromoo jalaa karaa galakkisi Wantoota keenya kan biyya keessaaf biyya alaa teessanii nu daawwachaa jirtan kun sagantaa keessummaa affeerrannee qophoinee isinii dhiyaannee jirra. Sagantaa keenyarraa keessummaan koo Abaadir waliin arraas walitti deebinee jirra. Mee garuma isaatiin isin dabarsaa. Abaadir mee walbarnoota xinnoo amma durallee ibsinee jirra. Amma isaati maqaa keetiin xiqqashoo walbaradhuutuma. Daawwattoota keenya gaarraan tana miidiyaa kanarratti argamuudhaaf Ambarsaa lamaffaatiin affeeramee jira. Galatoomaa maqaa kiyya akkuma beekamutti Abaadirin jedhama. So kanaafuu walbarnoota gaarii qophii teenyatti nu dhiyaadha. Isin jenna affeerraa keenya galatooma jaalawwan. Ayyee galatoomii Abaadir gara sagantaa teenyaatti dabarraa. Sagantaan teenya jalqaba irratti jechuudha. Gaafiin jalqabaa irratti wal mareennu waa'ee Lammaa Magarsaatii fi yookaanis tiimii Lammaa tana mee akkamitti ibsita yookaan akkamiin ilaaltamee waa'ee tanaaf? Amma ani duratti garuu dhiifamni ani gaafadhu uummata Oromoo yeroo ammaan tanaatti nuti dhimma Lammaatis taanaan tiimii Lammaatis taanaan irraa illee haasoo qabnu nulleen barbaachisuudha. Because jarri kun warra gartee qabsoo dhiiga ijoolleetiin shifti godhee jechuudha harka naftanyaa harka kaa'ee kanaafuu wanti waluma seentee kan jirtu ta'eetuma haa ta'u ammoo waa takkaa lama qofa irraa jenneetuma irraa bu'uu barbaada. Because tiim Lammaan qabsoo waggaa 4 dabarte keessatti motoora qabsoo ture jechuudha. Motoora qabsoo yeroo ture kana keessatti jijjiiramoota hedduudha kan fidee ture. Keessaafuu dhaaba keessatti sabboonummaa Oromummaa dagaagsu irratti hojii inni hojjete hojii bal'oodha. Keessaafuu sablammoota achi keessa jiranii fi kanneen ollaa ta'an hundaa koordineet godhee walitti qabee deemuudhaan biyyattii wayyaanee hara gabaabaadhaan harkaa fuudhee jira. Qabsoo tiim Lammaa godheen keessaafuu sabboonummaa Oromummaa amma tiim Lammaa keessatti yeroo sanuu dhokotaniiti malee kan jiran sabboonummaa Oromummaa kan qabu sabboonummaa Oromummaa dhugaas kan qabu tiim Lammaa keessaa lammuma qofa 100% cinaa maqatti fuudhe sirna warra gartee fakkeeffatee sirna san keessatti sirna saniin ukkaamamee yookaan because yeroo sirbii tokko bakka nama tokko jira gara sirbi tole warra sirbu jechuudha. Yeroo sanitti tiim Lammaatu oowwee jira Itoophiyaa keessatti. So namu sabboonaa fakkaatee nu as bee. Warri arraatana nafxeenyaa jennee amma halkanii guyyaa irra bobboo jirru kun tiim Lammaa keessa warra ture. Warri arra silaa barra namni tokko silaa yeroo san du'e haa arra nuti nama gartee arra gurra isaatiin dhaga'uun feen isuma sanuu arkuu ijaan hin barbaanne silaa yeroo san du'e warra wanta jennu jira warra siidaa dhaabnuuf warra qabsaa'ota garee qabsaa'otaa keessa katabaman garee wareegamtoota akka Taaddasaa Birruu keessatti warra katabamuu ture. Garuu warri sanarraan kana ijaan gurrumaanuu isaan dhaga'uu warra hin dandeenye jechuudha. Warra akkasii warra yeroo mara Facebook irraa dhimma faallaa uummata Oromoo barreessaa oolu jara akkasiiti jechuudha gaama. Tiim Lammaa wanni inni keessatti hammataa ture. Tiim Lammaa keessatti sabboonummaa haa qabu lammuma qofa. Kana fakkaatu jechuudhaani. Ammoo Lammaan jijjiirama yeroo san qeeroo amma bakki inni itti uummata Oromoo because wayyaanee galakaate arke siyaasaadhaan moo'ee yeroo siyaasaa immoo yeruma sanuu yoo yaadatte
guyya tokko fincila guddaan osoo gaggeeffamin duratti Abiyyiin yeroo sanuu wayii jee wanni inni jee ijoolleen ala baatan warri hiriirratti karaa cufaa ooltan tarkaanfii irratti haa fudhatamtu addarlaayini godhee miidiyaa OBN irratti dubbate wanna san duwwa ni kaasan xiqqoo booda ni kaasan because fincillee ogunaan ni kaasan jechuudha siyaasaadha duraa balleessa waan ta'eef jecha kanaaf tiim lammaan yeroo san sabboonummaa oromummaatu yeroo san akka ol danfu jira sabboonummaa oromummaatu danfitu san keessatti namuu shir je'ee hanga gartee way addisuudhaarra maal jee way arra Abiyyi maal jee way arra taayee danda'a maal jee jennee hanga hordofnu takka geenye jechuudha. Garuu jarri san hundinuu arra kunoo naqanii jiran sirraa gad jechuudha. Wanni isaan arra kaasu jiran gaalamma qaboo wallaahi la'azim garuu siyaasaa Itoophiyaatu mataa nama nyaatti. Akkamitti nama fuudhee irratti kaa'ee kasi duraa hiiqee ka du'aatu adda nu baasa jee namtichi gowwaa by the way lammaa jechuun gowwaa. Gowwoomina hambaan qabu because siyaasaa inni akkatti hubatu fi akka biitiitti hubattu adda siyaasaa gartee Oromoo dhuguma saniin qulqulluu saniin amma ani sallee beektaa ammallee yeroo dubbadhu dhiifamoonni naa gootan ani lammaa faarsaan jiru siyaasumarraa dubbachuu jira malee lamma amma keessatti dubbachuun ifiifuu ajandaadha ajandaa bilchiginnaan nuu kannite nuti qabsoo teenyatti fufuudha malee yeroo gartee isaanirraa haasoo hin ullee qabnu kanaaf tiim lammaa yeroo sanitti yoo dhugaa dubbanne jijjiirama yeroo sanii wajjin tattaafatee jijjiiramallee fide abdii uummata Oromoo balbala nuu banee yeroo sanitti jechuudha. Garuu balbala kana gaa banuu danda'e lammaan mataan isaa qabsoo qeeroon itti dhumte ijoolleen itti dhumte ijoollee hawwataa dhumte takka yoo yaadatte ijoollee haramaa dhumte yoo yaadatte akkana warra tarree fixanii jira tarreetti rashanamtee jechuudha haramaa keessaa isa akkasumatti warra rashanamtee jira jechuudha dhiiga ijoollee saniitu tiim lammaa ijaaree jechuudha malee tiim lammaan akkuma lafaa ka'ee sabboonummaa Oromoo hin finne sabboonummaa ijoolleen sirni wayyaanee nuugeyaa sirni wayyaanee biyya tanaaf ni gahaa jaanii qabsoo ijoolleen gooteetu tiim lammaan akka if ijaaree akka ummata Oromootiin dhaabbatu goote malee sabboonummaa duubarraa dhufte laal silaa gubbaa gadi hin dhufne jalaa ol dheeyte yeroo jalaa ol dheeyte isaanilleen dhimma Oromummaa gartee calaqqisiisuu qeeroo maal jechaa ooltan qeeroon bar miliyoona 6 diina gootee eenyu bulchuu deemtaa jees ummata Oromoo qalbii hatee jechuudha tootaalii achirratti. So tiim lammaan eegaltee jechuudha booda waliigaa dippiloomaasii adda addaa deemee biyya wayyaanee galchan kanuma tiim lammaan Zajaa Sarbiyaa qabaloofi. Asirratti waan takka kaniin itti dabaluu fedhu jiraanilleeni tiim lammaa kana garre yeroo sanitti nutis beektee qaama jijjiiramaa kana dinqisiifachaa turre faarsaa turre lammishoo faarsaa turre garuu gaafa namni dhumaatiin ilmaan Oromoo biyyattii san keessa gaggeeffamu as bahee maan dubbatanii namtichi kun afaan hin qabu maan dubbanneenna jechaa gad eegaa turre bakka sanatti ilaalluti nama tokko haala inni keessa jiru hin beekne wallee inni akka gadi bahee hin dubbanne wallee qawweetti qabanii treat godhachuun sodaachisanii rakkoo inni keessa jiru nuti hin hubanneef hin beekne gabaayee saniirra amma haasoo fi miti. As bahee dubbachuu dhabuun afaan isaa raawwaa takka dhaga'uu dhabuun keenya nuti akka waan isaa fi biltsiginnaan qaama tokko kan inni mormeellee ture nuti akkasumatti Facebook kanarraa fi miidiyaaleen garaagaraa haasawaa turan miidiyaan Abiyyi fi Lammaan akkas jedha garuu Abiyyi Lammaan shawwadee ni gurguree gowwoomsee akkas godhee aangoo harkaa fudhatee harkaa biraa futees jedhanii warri haasawus ni jira Facebook kana gubbaa kuni ilaalcha namni akka itti hubatuu fi akka itti fudhatu daawwattootumaaf dhiifna amma gara sagantaatti aantutti si dabarsa mee sagantaa gaafiin itti aantu akka jettutti mee opidiyoo tanaa fi biltsiginnaa yookaan paartii badhaadhinaa baana hin taane mee akkamitti wal dorgomsiistee ilaalte mee garaagarummaa qabammoo jarri kun lamaan tokkuma moo mee akkamii yoo ilaalte waa'ee isaanii kanarraa mee haasa'e. Ani garaagarummaa isaanii tana
akkuma lama qofatti lafa kaaya malee guddisee illee lafa hin kaayu. Maaliif ilmoon boofuma jette Oromoon ilmoon so garaagarummaan qabu. Haa ta'u immoo garuu akka lamattiin lafa kaaya akka lama qofarrattiin garaagarummaa akka yaada mataa kiyyaatti jechuudha. Akkaan Facebook kanarratti oolee bulee dubbisee dhagahee ilaalee hanga takka irraa hubadhettiin xiinxala mataa kiyyaa lafa kaaya malee kanallee jechuun tarii nama bira fudhatama qabaachuu dhabuu malti qabaachuu maltiis. So garaagarummaan fi tokkummaan amma ani kan irra hedduun PP fi OPDO'n tokkummaa isaaniitu irra hedduu tokkummaan isaanii waa hedduu wal fakkaatan. Waa hedduu wal fakkaatan garaagarummaan isaanii tokko qofa. Kan akka mataa kiyyaa ilaalu OPDO'n jechuun OPDO'n hin jirtu ammaan tana is already died. OPDO'ti jennu san Ihaadig jechuudha. Ihaadig jechuun wanni isin itti amantu amma PP fi Ihaadig if we compare that it makes sense beeta. Maaliif PP Oromiyaa fi OPDO Oromiyaa yoo compare goones akkasuma tokkuma. Ammoo matarraa guulaallu OPDO wanta Ihaadigii fi PP'n garaagarummaan isaanii tokko qofa tokko ittiin kaan federaalizimii deeggaru kaan federaalizimii diigu. That's it. Because PP'n sirna federalizimii kana sirna federalizimii cover page'n isaa itti amana fakkaate garuu ammoo keessaan sirna federalizimii ittiin amanu. Ihaadig ammoo sirna federalizimii sababa sablammoota irraa kan ijaarame. Kanaaf ammas yoo ilaalte gaafii tana sitti as garagalaniin takka nuti naannoo 9 turte federalizimii Ihaadig keessatti amma naannoon 10 taate. Amma Walaayitaanis gaafii kaaftee gara naannoo 10 takkaatti. So even Hadiyaanis Kambaataanis hundinuu naannoo gooneeti federalizimii Itoophiyaa san nuti lafa keenyaa jira. Garuu as deebi'ee caaseeffama isaa keessatti duraan kaabineen fakkeenyaaf koreen qindeessituu jiddu galeessaa Oromiyaa waltajjii mataa isaanii gaggeessuu ni danda'an. Akka heera Ihaadigitti. Yeroo ammaan tana akka seera PP'tti koreen qindeessituun Oromiyaa waltajjii mataa isii gaggeessuu hin dandeessu. Hanga federaalii waltajjii akkanaa gaggeessaa jeeni hayyama kennuufitti hin dandeenye jechuudha. So kun federaalizimii bakka tanaan wal dhaabaa jechuudha. Ammas maqaa tokkoon hoggansi federaalizimii guddaan Finfinneedha ta'a. Guututti akkuma Ihaadig duraan Finfinneedha guutuu kontrol godhutti akkasumatti kunis Finfinneerraa guutuu kontrol godha. Haa ta'u ammoo duraanii keessatti waltajjiidhaa jira. Waltajjii gaggeessan. Waltajjii koree qindeessituu gaggeessan. Ammoo amma kana mee caaseeffama isaanii keessaa haa baanu. Kan ammoo wanni riyaalitii lafa jirtu bilisiginnaan dhugumaan ummata Oromootiif bu'aa ni qaba. Bu'aa hin qabu. How can explain sirna akka amma deemu jirutti ummata Oromootiif bu'aa takka hin qabu. Bu'aan inni hin qabnes sababoota gartee takka lama sadi jennee lafa kaa'uu dandeenya. Takka siyaasaa ummata Oromoo qancarsuu, beekaa Oromoo hidhuu, hayyuu Oromoo ajjeesuu, olaantummaa ummata Oromoo gaccabsuu. So mallattoolee mul'atu tun Quraana keessattis gaa hadiisatti ni jira beektaa mallattoolee qiyaamaa jedhanii jirti. Mallattoo qiyaamaa mallattoo bilisiginnaa jechuudha. Akkanaa kunis kana jeetiin maammee dheeresseetiin jira. Harma jeetiin gabaabsee ibsaa. Abshir. Akkasumatti mee gara gaafii sadaffaattis dabarsaa jechuun gaafii sadaffaa akka jettu hidhamtoota siyaasaa Jawaar Mohammadis saammatee jechuudha. Manni hidhaa kun shiruudhaan jechuu jedhatti tanarratti badii tokko malee akkanumatti lafarraa harkisee lafarra bubbutaa haqa dho'isu jira. Waan akka jedhu kun nama najjeefne badii hojjenne waan godhan hin qaban. Mee waa'ee kanarraa mee akkamitti ibsite mee akkamiin ilaaltame? Sorry. Tamana hidhaa maaltu deemu jirteeta? Dubbii mana hidhaa dubbii kama gaara jaabasta jarbaa tajaamtu sanii fi dubbii gartee
tamaneedhaa tun akkanumatti qabdii kaayyachuu yoo miljaawes filannoo gaggeeffachuu malee Jawaar eenyu Hamzaa Booranaa Baqqalaa Garbaa hidhamtoota siyaasaa 107 ol mana murtiitti ammaan tana bar lammaa fi eenyu Jawaarii fi Baqqalaa fi Hamzaa miidiyaan hundinuu kanuma haasofeeta. Yoo asii gaddeemtee Qarsaa dheeyte, yoo asii gaddeemtee Dadar dheeyte, yoo asii gaddeemtee Shawaa fi bakka hunda mana barnootaa dheeyte, all the class are full. We are teaching 50 students. Ijoollee 50 barsiisu turre nuti mana barnootaa keessatti ijoollee 60 barsiisu turre. Kutaa because barattoonni daree mana barnootaa keessa ijoollee nuti barsiisnu yeroo san ijoollee 60. Amma garuu kilaasii takka keessa wada nam 200 barataa jechuudha every night. Garagalaa tiyyaan takka namiidha. Garagalaa takkaa jira. Akkana naqanii jechuudha. Jarri san hundinuu mana murtiitti hin dhiyaanne. So amma ta gubbaa tana dubbanne malee wanni jala kanaa namni akkanumatti kuta walitti qabamee akka daree barnootaatti amma addeellee irratti yeroo takka yoo laattu pikichara poolisii sanillee niin beeka yeroo sanii poolisii Aramaa magaalaati. Pikichara agartee ni agarta mana barnootaa keessatti nama tattaa'u jechuudha. Hundinuu waan gartee sirriitti miti. Ammoo gubbarra yeroo ilaallu gubbarratti Baqqalaa Jawaar Hamzaan isaan akkanuma lafa kaa'eetuma qaaxaroo amma dheengaddaas har'aas dheengaddaas dhiyeesseetuma waan hin taane teekistii godha abbaan seeraa jiru teekistii godha gabbee silkii haasawaa advaayizii godha silaa galgalumatti qophaa'ee dhufu qaba abbaan seeraa tokko galgalatti qophaa'ee akkam godhuu qabna maal godhuu qabna jee silaa galgala osoo itti qophaa'uu qabu ammas shirri isaan irra deemaniin kun ifata difeensi godhuu danda'u. Ummata gama duubaatti qopheessanii fidanii ragaa irra bahaa yeroo jiraanis uummanni waan qabatamaa takka lafaan qaban. Kanaaf akkanumatti uummata Oromoo adda facaasuudhaaf uummata Oromoo qabsoo uummata Oromoo laamsheessuudhaaf garuu waa yaadame kun hundi hin ta'u dhibbatti 100%. Kanuma uumamee. Okay, saniifoo guyyaa har'aallee abbaan seeraa akkanurraa jijjiiramu jaanii gaafatanii turanii abbaan seeraa sa'a isaan beellama qabanii duratti faanaa irratti argeetti ture faanaan duru beeksisa kabaase maxxansi osoo isaan seeraaf hin dhiyaatin akka abbaan seeraa hin jijjiiramnee fi Jawaar ragaa quubsaa dhiyeeffachuu hin dandeenye waan jiru maqaa balleessuuf maqaa isarra haan tokko gadhiisan ganamaanu. Maal jechuudha namni tokko mirgi wabiin eegamu mirgi wanni abbaan seeraa kun gaafa jalqaba isaa harkateerraa namni kun bakka agenya hundaa'um si nyaachuuf si gadee nama si qophaa'ee bagana harka seente jeessi dhaadatu gaafa isa harka buukeef harkite nama kana narraa jijjiiraa mirga qabdaame abbaan seeraa kuni naaf jechuun nama loogu waan ta'eef akka irraa jijjiiramu gaafatee ture tana keessa isaan isa osoo hin ta'in abbaan seeraa bara abbaan seeraa manni murtii silaa walaba ta'uu qabu garuu manni murtii kuni hoogganamuun qaama siyaasaa biyya bulchuuni paartii biyya bulchuuni karaa biraatiin abiyyiitu gubumarraa ajajaa jiru akka hin baane akka beellamaan lafarra harkisanii fi akka isaan Jawaar Mohaammed firiin gooneef ragaa irra dhabanimi abbootii alangaa qabanii hidhaa turan ragaa tokko irra dhaban guyyoo waarii as baasaniitti faradiitiin nasaasi goonaa jiran qaanyawaa jiran akkanatti illee sheemiin isaan jalaa ba'aa turte. Kanaa fi kan waan kana fakkaataa guyyaa irraa gaggeeffamaa ture isaan irratti waan hedduu nama qaaneessaati jechuudha wanni isaan godhaa jiran. Ammee gamanumaa gara gaaffiitti aanuttis dabarsa waan jettu ni qabda asirratti. Yaa asirratti jechuun yaaduma sirriitti waan agarteetu waan haariyaa miti. Silaa manni seeraa walaba jedhamee akka heeraatti duraanis walaba agartee akkatti namuu ammallee habiyaku jirutti garuu uummanni Oromoo kan Facebook irraa dhimma mana murtii silaa hordofuu baate natti tolaani. Dhimma mana murtii hordofuu baanne because strategic planning lafa kaayame san itti deemaniituma furmaata agartee lama wanta Jawaarii fi Baqqalee fi Hamzaa kabaasuu danda'u beekamaadha qeeroodha jechuudha. Kanaaf
yooruma istiraatiijii gama saniitti irratti xiyyeeffatan malee deebi'anii every time mana murtii hordofaa yoo oolle waan hin taane jeetiin yaadanatti dabalaa gara ta'u himamu. Abshiraayyee. Mee gamanuma gaafii takka qabaa dhiyeenya kana jechuun qaama mootummaa olaanaa keessaa Awwal Abdii as bahee nuutu Jawaar Mohammadii fi OMN bilisoomsee jee dubbachaa jira. Namni kun faallaa asoo jira moo akkamii dubbiintu jenne. Mee ati mee ija akkamii ilaalta? Mee akkamitti ibsita? Dhiyeenya kana asirraa asawaa ture namni kun. Innis beekta amma keessatti nuutu waan nama falchiisaati. Because isa osoo hin ta'in qeerootuu osoo jee ilaala. Qeerootuu Jawaaris nutis bilisoomsee yoo jee it makes sense. Dhiiga qeerootiin minxaafa diimaa afneefii yoo jee it makes sense. Nuutu bakka jettu san wanta waan hin fakkaanneesi ammas namoota kana warra amma dhufe jechuudha tun bilisinnaa haaree amma ol fallag yoo jirtu warra gartee amma top priority warra qabu kana skip gootee bira kotteetuma dhimma siyaasaatti jaroota akkanaa waan isaan haasoon yoo jala deemaa oollee ammallee bakka barbaanne san dhiyoodhaaf ammallee nu hafa because jara kana definition kanina we don't have a job for the next sagantaa itti aantuuf itti qophaa'utu irra wayyaa jara kana kanatti yaada kana churrallee. Sirrees laanni ifiifu hawaa godhu ta'e jechuun yeroo sanitti akka gabrummaa keessa turee fi akka Finfinnee keessa ture dubbachaa ture namni kun ifumaafu dubbummaa isaa tokko wal faalleessu yoo osoo gabrummaa if baase ni gabrummaa sana if baafnee bilisoomne ifiin jechuu qabu ture maaliif dhaadhiyoo jechuun maal akka taate nama hundaa beeka. Maal lammaan Magarsaa bara dhaadhiyoo ajooytu xurooytu namni hundi jibbeessan. San fuunee sadarkaa saniin geenye jee dubbachaa ture jechuun hanqamta akka dhaadhiyoon tuni saree turte maal ta'a akka turte nu ibsaa turanii kana keessa as bahee gizee nuutu isin bilisoomse jiru. Fi ammas biyyi mataa isaatu qaama jijjiiramaa kanatu jijjiirama ceesise gaafa jiru nuutu qaama jijjiiramaa kana fide jechuu isaati bargaa akkas jechuu fedheeti. Qeerroo dagatee jechuun nama sadarkaa kanaan isaan gahee hunda dagataniiti. Gara gaafii itti aantutti dabarraa gaafiin itti aantu mee hawwan Minisootaa fi biyya alaa kana keessaa hiriira garaagaraa bahaa jiran kana mee akkamiin ilaalta? Kanoo akkamitti ibsita? Kana wal qabsiiseeti because as Kanaadaatti illee guyyaa jimmataa jechuudha. Hiriira guddaa jira jechuudha kan hawwanii ittiin qindaa'ee deemu jira. Matorii biyya alaa keessatti matorii qabsoo uummata Oromoo Minisootaadha. Matorii achi jechuudha. Minisootaan hojii adda addaa dalagu jiran hanga ijoolleen amma yoo laalte dhiyootarallee ala jiran jechuudha. Deengadda kana ammallee ala jiran saamaan tana jirrutti illee amma hiriiraa deemu jira jechuudha. Saa tanatti illee maali hiriira makiinaa gaggeessu jiran har'aan tana makiinaa qofaanii hiriira magaalaa keessa oofu jiranii. So Minisootaan qabsoo Minisootaan godhu jirtu tun qabsoo bu'uuraati jechuudha. So qabsoo uummata Oromoo diiyaaspooraa biyya alaa keessatti Minisootaan ija teenya nuti follow Minisootaa goone jechuuti. Minisootaa qabsoo Minisootaati kan isteetni hundinuu yookaan Kanaadaanis haa ta'u Awurooppaanis haa ta'u bu'uura qabsooti jechuudha. Minisootaan akkuma gaafa Jawaar achi jirutti bu'uura qabsoo turteetti har'aas Minisootaan bu'uura qabsooti godhu jirti. Halkanii guyyaa irra lafoo jiran ijoollee hedduu dalaguu jirtu jira. Galata guddaadha isaaniif qabna. So kanaaf hawwan keenya guyyaa jimmataa kana amma guututti amantiidhaan huccuu aadaatiin faayamanii jechuudha. Huccuu aadaatiin huccuu amantiitiin amma asirratti maal mul'isuudhaaf deeman seeta hiriirri guyyaa jimmataa biyya alaa hunda keessa gaggeeffamu deemu garaagarummaa ummata Oromoo jidduu jiru garaagarummaa ummata Oromoo jidduutti qaamni shira adda addaatti yaadu fiduudhaaf deemu kana banaa agartee isaan ummata Oromootti fiduu barbaadan san cuqqaaluudhaaf fakkeenyaaf amantiidhaan adda qooduu dhimma Shaashamanneetiin wal qabatee dhimma
dhiyoo tana deemu jiru wajji wal qabatee dhimma gara amantii dhiibu jiranii jechuudha. Oromoonis qalamtee Oromoo qalanii maarree namni Oromoon jenosaayidii gaggeessanii uummata Oromootti maxxansu jiranii jechuudha. Waan hin taane uummata Oromoo irratti maxxansu jiran. Sani gaa ammaan tana wanni isa waan hin jirre mootummaan mataan isaa yoo yaadatte irraa kalee uummata Oromootu hedduminaan akka du'e mootummaan mirkaneessee jira. By the way, Abiyyiin kalee maarree civic maabaraatii walii qabate irratti mirkaneessee jira jechuudha. Uummanni Oromoo hedduminaan akka dhume. So dhugaan keenya ni ba'a. Suuta fiifuu ni ba'a jechuudha. Wanni Amaarri yookaan Amaarallee miti nafxeenyoonni gaggeessu jiran tun Oromoo amantiidhaan adda qooduu, kutaadhaan adda qooduu, goobanoota keenya qabatanii ifarkatti jechuudha. Wanni isaan amma gaggeessu jiran tana adda nu facaasuudhaaf waan deemaniif jecha diyaaspooraan biyya alaa jirtu maal godhan tokkummaa keenya kan dur caalaa cimsinee agarsiisuudhaaf guyyaa jimmataa kana namuu xiqqaa guddaan huccuu aadaatiif huccuu amantiitiin faayamee jechuudha miidhagee guyyaa jimmataa hiriira ajaa'ibaatu gaggeeffamaa jechuudha. Keessaafuu hawwan diaspora jiruu fi ammas guutuu uummataati jechuudha. Isaan qofaa miti garuu immoo hiriirri isaaniin gaggeeffamaa jechuudha. Adda durummaadhaan isaanii haliit godhu jiru. Amma jimmata hotees hiriiraa ture. So it is continue non-stop hanga uummanni Oromoo waan takkatti achi bootti hiriirri biyya alaa keessatti hiriirri biyya alaa by the way namni haa tuffatu malee jijjiirama guddaa fida. Hiriirri biyya alaa awareness guddoo fidu jira. Hiriirri biyya alaa sammuu hedduudha jijjiiruu jira. Akkasumatti bu'aan barana guddaan irra hedduun argamee jiru. Keessaafuu dhalattoonni ijoollee biyya tanaa tan duraa waa'ee Oromummaatii fi waa'ee Oromooti waa'ee Itoophiyummaatu dhageessee hin beekne kuma hin qabne. What's your maazerin ta'e? Abbaan kee Oromoo ta'uu isaanii malee biituma sanuu warra hin beekne warraas dhalate irra hedduun isaanii har'a sabboonummaadhaan gaggeessu jiran jechuudha. Kun injifannoodha. Uli yadullaa qibbilochi kajaan san gartee gaggeeffamee jira jechuudha. Uli amma qabsoo fudhatanii jiran ijoollee young generation biyya tana keessa jirtu qabsoo fudhattee oowwisaa deemuu jirti. Isaanii amma hiriira kanarratti haa agartu. As nu birattis hiriira kanarratti abbaan hiriiraa abbaan qabsoo isaanii. Kun injifannoo guddoo ijoollee asii jechuudha ijoolleen tun. Kanaaf hiriirri jimmata kana as deemu kun hiriira haalaan barbaachisaati. Osoo tokko nafne miidhaganii ammas faayamanii aadaadhaan akkuma amma dura godhaa turanitti moor irra tolchanii akka argamanii ammallee gamanumaan dhaamsis dabarfachuu barbaada jechuudha. Maammee. Ayyee ibsa bal'aa nuuf kennite waa'ee kanarrattis hedduu galatoomi. Dhumarratti mee gara dhumaa deemaa jirra. Dhumarratti dhaamsa yoo qabaatte qeerroo biyya keessa jirtuufis hawaasuma Oromoo addunyaa mararra jiraniifuu yoo dhaamsa qabaatte dhaammadhu. Dhaamsiniin ani akka yaada mataa abbaan fedhee warri miidiyaa kanaas hordofu warri aktivistoonni Facebookaatis wanni nu barbaachisu amma United tokkummaa irra deebinee kalabsinu har'aas kalabsinu boruus kalabsinu ifitaanis kalabsinu United tokkummaa diigamuudhaaf nu diiguudhaaf jarri goobanoonnis haa ta'u nafxanyoonnis nu qobsaawaa jiru kana nuti tokko taanee akka amma deemu jiru kanatti moor cimnee deemutu nurraa eegama. Kana dargaggeessi keenyaas keessaafuu qeeroon diaasporaa jirtu halkanii guyyaa rafuutti hin jirtu jechuudha. Qeeroon diaasporaa tan biyya alaa as jirtu tun I appreciate haalaan galatoomfadha. Because namni amma wal dhagee bakka kunuu gammachuu guddoo takka nuuf fidee jira, bilisummaa guddoo takka nuuf fidee jira. So namni wal qabatee laga ce'a, mixii wal qabatee laga fide akka jaansanii tokkummaadhaan wal qabannee fi laga fiiguu jirra jechuudha. Kanaaf tokkummaan keenya ka'ee gale kun bu'uurarraa jabaatee itti cimuu qabaa. Dhaamsa kiyyaa isin jaamame galatoomi atilleen. Ayyee galatoomi abaadir keenyas yeroo ta'e aarsaa gootee nu dhiyaachuu keetiif asirratti ibsa bal'aa nuuf kennite.
Hawaasni keenya Oromoon biyya keessa biyya alaa jirtan yookaan daawwattootni keenya hundi keessan asirraa gorsa gaarii gorsa waan bareedaa waan baay'ee asirraa ni hubattan jennee abdanna. Sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti sagantaa guyyaa irraa asuma irratti goolabna waan nu hordoftaniif galatoomaa isiniin jenna. Galatoomaa.